harka keessa arganna. Sadi! Maaliif kan ofirratti murteesse? Doorii! Ati garuu gara qabeessadha. Eenyuutti nulaattee deemuuf turte Doorii? Yaadni kennutti ammoo kana ture. Fedhi maal waan ta'e godhe? Dhuftee? Akkam taatan geggeessiteetta? Gaggeesseera. Nagaadhaan geggeessiteetti namni sin argeen jiru. Eeyyeen namni tokko illee nu agarra. Konkolaachisaanoo nama amantuudha? Eeyyeen fira kooti. Akkuma walii galle magaalaa kamitti akka buusuu qabutti miira. Gaafa inni magaalaa sana gommoo namni dhaabbatee isa simachuuf isa eegu ni jira. Nama sana bira akka ga'een annis bilisummaan yaaddoo tokko malee jiraata. Kanaaf wanti tokkollee wanti nama yaaddessu hin jiru jechuudha. Dhugaa waan ansiin jedhuun beeku. Guddaa galatoon. Akkam wal galateeffachuudhaan illee waliin dhiifu. Kanaafuu maal siif adabamure? Foon dheedhiyaati jaallattu biiraa barbaadde waliin si affeeru? Foon diimaaf biiraatiin wantan oolmaan gonaaf deebi'utti fakkaata. Oolmaan kee maaliyyoo son godhee wanta narraa ba'u miti. Garuu waan tokko yoo goote naa deebisuu dandeessa. Maal? Eeran qofti akka isheen na jaallattu goote jennaan oolmaa kunaaf deebiste. Kunillee wanta ulfaataadha. Akkuma siin jedhe kana gochuudhaaf yeroon na barbaachisa. Sirriitti itti yaaduun qaba. Ani immoo yeroo ati itti yaaduu dandeessu kana waan ansiif kennuu danda'u natti hin fakkaatu. Dubbisimee maqaan kun eenyu jedha? Inspektar Waami. Fedhi akkasin gootu. Inspektar Waamii faana yeroo lammaffaaf wal argine lakkoofsa bilbilaa isaarraa fudhadheen ture. Maaliif irraa fute? Maal si fayyada? Namicha yakka kana hojjete yoon argis hin beeksisa jedheen irraa fudhadhe. Hawaasni tokko poolisii gargaaruun dirqama miti. Kanaaf anis hawaasa keessaa nama tokko waan ta'eef eeruu kennuuf hin qaba. Akkasumas yakkamaa tokko yoon arge poolisiif eeruu kennuuf dirqama qaba. Qoosaa jirta miti? Mee jallisiitiin ilaali waan an qoosaa jiru sitti fakkaadha. Akkasillee hin gootu fedhi. Waan kana tasumaan gootu. Akkas gochuu dhiisuu kootiif saffisa keetu murteessa. Yeroo gabaabduu kana gidduutti heeranii yoo harka koo keessa galchite icciitiin kun sadan keenya gidduutti awwaalamee hafa. Kanan ta'u taanaan na amani garuu Inspektar Waamiitti mee jootiin bakka inni jirutti to'achiisee umurii kee guutuu mana adabaatti akkati qallabaa jiraattu si goossa. Fedhi! Ani kanan jedhu jootiin badeera bar. Akkam maaluma nan dhufnami. Beektaani maati? Eeyyeen. Eessatti beekta? Maal siiti? Ani jootee waliin. Jechuun fedhiin hojii baay'ee akka inni hojjetu sitti hin ture miti. Jooteen immoo hojii gurguddaadhaaf yeroo deemu
fedhiin gargaaraa isaa ta'e isa waliin deemaa ture. Waliin hojjechaa ture. Akkasiidha. Eeyyeen akkasii. Akkas taanaan maal ta'e badeera? Fiildii hojii yeroo dheeraaf isa tursu wayii argatee bakka sana deemee jira. Bilbilli isaas naaf oodidee barre. Bakka neetwoorkiin baay'een hin jirre jira. Garuu nagaa isaati. Konkolaachistoonni bakka inni jiru sanaatii dhufa yeroo baay'ee nagaa isaatiin aan jiru. Nagaa isaa taanaan rakkoo hin qabu. Jedha ani deemu kooti beellama wayiin qaba. Isinitti haa tolu. Akkas wayyamu. Obboleettii koo maadara nama manamaa waliin jirti jedheen sitti dhiisee deemaa jira. Abshir obboleettiin kee waan taatu. Jedha nagaan oola. Maraatu wayitii barra. Obboleettii gaarii qabda. Isheen illee waa'ee kee dubbattee qooftu. Kana malees immoo daangaa darbitee waan meeqanatti himteetti. Maal siin jettee? Mee amma sadiisi. Garuu waa'ee kee waan baay'ee natti himteetti. Dhugumatti dhiira isheen dhaadhessitee natti himte sana taanaanati nama addaati. Lakkisin boon callistee nama dhaaduu waan jaallattuuf malee ni miti. Obboleettii koo sirriittan beeka. Isheen lafaa kaatee naman jechuu. Gaarummaa fi ga'umsa keessa irratti waan argiteef ta'a malee. Egaa waan isheen argite kan akkasitti agarsiisuuf inni naa dandeessisu. Onneen koo cabee kan aduu si dhiisee deemuun barbaadu. Gudeelcha yaadaatiin guuree miiraan hin beekne na buuree jiruu koo nan sitti ilaalaa bakkan eegaluun wallaalaa jiruu koo nan sitti ilaalaa. Bakkan eegaluun wallaala. Yaada naa kennaa. Maal seete? Sagaleen kee baay'ee bareeda. Keessumaa immoo akkaataa yaa'insa sagalee keetii artistoota uleeyyii warra sagalee isaanii kiiloleedha jedhaman gachisiisa. Garuu as ga'uudhaaf immoo liiftii waan hin jirreef gulantaarra deemnee dhufne. Kanaaf yeroodhaan si qaqqabuu hin dandeenye. Bakka tokko tokkotti immoo yaa'insi sagalee keetii akka daandii ijaarsa koolidaariif diigamee waan fakkaatuuf bu'aa bayii sana keessatti si qaqqabuu hin dandeenye. Dabalata immoo yaa'insa sagalee keetii keessatti ol ka'iinsiif gadi bu'iinsi sagalee keetii bu'aa bayii jireenyaa kee waan nutti agarsiisuuf isa kanas akka qabxii tokkotti siif laanneerra. Fedhiinoo. Maalatiin callifte? Yaada tokkollee hin qabdu? Sirbaanaaf hirii kootiif ta'u nuuf sirbennaan onneen koo cabee kan aduu si dhiisee deemuun barbaadu jettee si lafa nutti iyyisiiste nutti sirbitanii. Fedhii dhugaa keeti? Garaa kee irraa akkas naan jettee? Eeyyeen dhugaa kooti. Miira ofii keetii isheedhaaf sirbite moo cigoonsaa maali? Walaloo isaa jijjiiree siifaa sirbuure? Garaa sarraa itaanaan ammas maalitti ulfaata? Waa'ee kee ibsuudhaaf an jechootan qabu. Yoo jirtu an jira kanaan achiin jiru jedhee waan akkasiifaa maaliif naan sana? Kunillee karoora biraa waan of keessaa qabuuf ergaa isaa dabarfatee ta'a malee. Karoora biraa? Karoora akkamii? Ani isa siif hin beeku heeraa nawuu dhagaa. Waan haaraa gootee maal na gaafatta? Fedhii maal? Akkamittiin akkas jettaa? Dhugaa kee jechaa jirta moo? Fedhii. Anatu jaalallee riyaa kootii hawwa. Fedhii! Bakka inni itti hordofi ilaali. Hordofi, dafi. Jiru. Dhuguma fedhiin garaa saaraa naan jedhee. Dhuguma natti yoo jette akkaataan ilaalcha keessumaa immoo akka inni si ilaaltu akka ilaaltu. Fedhii. Dooriitu anaa immoo biyyaa kee bara. Sooressa. Maali yoo sooressa ta'e maal gochuun jira? Durbi kamuu dhiira sooressa numa jaallatti. Sooressa yoo ta'e na fuudhaare? Eenyumaatis dinqisiifataa isaati. Yoo ta'e yoo? Amala isaas immoo baay'ee jaallatta.
Nama baay'ee gaarii fi qajeelaadha. Keessumaa immoo hiriyoota isaatiif nama harsaa kaffaluudha. Akkas yoo ta'e Kan biraa maal isa jaallatta? hinaafaa jirtu akka hin taane. Joon hinaaf yoo! Miira akkasii qabaachuun kee fi gaariidha. Moo akkan callisee akka waan tokko hin uumamneetti akkan darbu barbaadde ture. Baay'ee nama qaanessita. Akkamittiin ati anas ta'e hiriyyaa keessa waan akkasitti nu shakkita. Sirratti waan barameef dursitee dheekkamuu keeti. Sirratti baramee akkam? Inumaayyuu sitti immoo haati hattuun tala namaantu jedhan. Kun immoo maal jechuudha? Ati yoo fi keef waan akkasii gochaa jirtate yookiin naaf amanamaan jirtu yoo ta'e natti himi malee waa'ee doorii dhiisi. Waa'een sammuu makanaa si dhukkuba jechuudha. Kana dhukkubsadhuuf qajeelummaa isaatiif malee miira addaa tokko isaaf qabaadhe miti. Lamman keessa wal fudhattanii boolla tokko keessatti waliin awwaalamuu dandeessu. Utuu waan barbaade ta'ellee isa faana waliin qabu. Isa barkan boolla tokkotti awwaalamaan jedhee sokke. Akkasiin jedhullee miira keessa galee waan jiruuf tasgabbeessuu qabda turte. Akkamitti amma kana walitti nu shakka? Hirii, kun badii biraatti tun taane amma akkasi jaalatu agarsiisa bara. Anaan sitti shakkuun isaa moo? Hirii, inaafaan bar mallattoo jaalalaati. Otoo sin jaallatu ta'e immoo sin shakku. Sababa si jaallatuuf si shakkaa jira jechuudha. Dabalatan immoo dhiira. Dhiirri immoo yeroo baay'ee miira akkasii irratti hin jeeqamu. Kana sirriitti beekuu qabda. Garuu hin beeku. Maal akka yaadu beektaa? Maal yaadda? Wanti uumame kun hanqina faayinaansii irraan kan ka'e dipireeshinii keessaa ba'uu hin dandeenye keessa isa galchee laata jedhee yaada. Amma yoo naatti maaliif na dhoksita? Erga wanta akkasii jira immoo ta'e maaliif natti hima? Inni akkatti dhageessu hin barbaadu. Maaliif? Yeroo hundumaa maallaqa sirraa fudhachuun uffeera. Miira godaantummaatu itti dhaga'ama. Maal? Nuti yaada bara. Akkamittiin akkasitti yaada? Inni akkasitti yaadee ragaa. Inni erga akka kanatti yaade ati maaliif natti hima? Yoon sitti hime immoo natti dheekkama. Ajaa'iba. Tole amma akkaawuntii keenyatti. Maal goota? Inni akka barbaadetti yaaduu danda'a. Inni garuu anaaf hiriyaa akka waan ta'eef yeroo rakkoo isaatti isa qaqqabuun qaba. Dooriin ta'u. Akka waan ani siif kennetti ittiin himi. Akka waan ofii keetii bakka biraatti argatteetti. Kanaafuu akkaawuntii keenyatti himamu. Kun immoo icciitii nu lamaan gidduutti hafuu qabudha. Doorii dhugaatii nama addaati. Hiryummaan osoo maatii qabaatee haadhaanis abbaanis si fakkaata ture. Baay'ee si jaalladha. Guddaa galatoomi. Nervisi, salphisiitii ilaalu. Dhiisime. Waa'ee dhiirotaa na caalaan beektu. Tole. Qorattuu dhimma dhiirotaa siin jedhure. Isa dhimma keeti. Garuu jaallattes jibbites wanta kana doorii godhe. Waan hundumaa dooriitu raawwate. Simboo, mucaa garraamii sanas keessan galchiin. Garraamii? Eenyutu garraamiidha? Ilaa Simboo, fedhii waliin kan wal lollee balleessaa isaatiin osoo hin taane balleessaa fedhiitiin. Lafumaa kee shakkiin taane keessa waan galeef malee doorii waliin waan wal qabatu miti. Fedhiin akka shakku kan godhe yookiin immoo gocha shakkii uumuu kan raawwate eenyudha? Akka jaamaatti ilaaluu isaarraan kan ka'e kan ofitti fide.
malee osoo faana isaatiin addunyaa kana marsee barbaade hiriyaa akka dooriin argatu. Argite? Miirri kun akkasitti dhaga'amuuf dooriin sirratti hojjeteera. Yeroo maallaqa qabu yaada tokko malee siifis ta'e fedhiidhaaf yeroo maallaqa maaraa kennaa ture maaltu sitti dhaga'amaa ture? Maal yaadaa turte? Nama qajeelaa akkamiiti miirri jedhu sitti dhaga'amaa ture? Ilaa. Miirri kun ammuma turee bulaa deemu waa'ee fedhii caalaa dooriidhaaf akka itti dhiphatu si taasiseera. Kan ammoo itti yaadee godhe. Turi, ati erga yoomii doorii akkasitti ammeessitee yaaduu jalqabde? Ilaalcha gaarii qabdaaf turte miti? Osoon hin beekin dura eeyyen. Amma immoo gara jabina isaarra darbee nama booftillee itti naafu ta'uu isaa ergan baree booda. Nama booftitti naafu? Heerii maal seete? Waan kana sun sitti immoo baay'ee natti tola ture garuu abjuu galma ga'ee firii isaan argine dooriin waan siif qabuu fi obboleettii koo waan taateef shira isaatiin si dhabuu waan hin barbaanneef dirqama sitti himuun qaba. Mee natti himi maalidha? Waanan sitti himu kanaan gadditee akka of hin miine waadaanaaf gali. Simboo, maalidha na dhiphisaa jirtaan balu? Isa jechuun nama hamaa ammati yaadduu fi beektuun olitti gara jabeessa ta'edha. Dooriin jechuudha? Ji'a tokko dura wal arginee turre. Karoora isaa hunda natti himeera. Karoora maalii? Aboonatti himka yoo natti himta ta'e. Wayyoo yaa sangaa dhabaa gasoo gurguddaa nama baachisaa. Wayyoo yaa qarshii dhabaa harkuma ormaa nama laalchisaa. Doori. Heeri. Akkamitti? Amma qofaa kee jirta miti? Qofaa kun jiru. Maaf of najjees ture? Maal? Ta'ee jettee diraamaa qindeessitee dhufaatii koof dhufaatii fedhii eddee ammoo fajjeestu. Amma alam jesaarra jirta maaf of najjees ture amma? Heeri maal naan jechaa jirtu? Doorii waan hundumaa bareeda. Kana booda anan goyyomsitu. Hamma har'aatti waan itti gochaa turte qalbii na booji'uuf malee dhugaaf miira namummaa keerraa akka hin taane bareeda. Hedaa fedhiin dhugaa qaba. Maqaa waaqaati. Heeri dhugaa kee naan jechaa jirtaa? Callisi akkamitti na yaaddeeti? Hiriyyaa kee fedhiirraa na fuutee anaan maalla gochuu na yaaddeeti? Sun hundi fakkeessaa ture? Taatoo jabaa akkamitti maaloo? Hiriyyaa jaalallee keetii moo? Anaan immoo doorii. Heeri maal? Baay'ee nama qaanessita. Jireenya koo keessatti nama asumee akka keetii argee hin beeku. Amma har'aatti maqaa hiriyummaatiin amma si ga'utti daldalteetta. Kana booda garuu anas ta'e fedhii bira akka hin geenye. Heeri maaloo hiriyyaa dara waaqaa. Callisi waaqeessatti beekta. Inumaayyuu sitti immoo durumayyuu maallaqaa yaaddaa turte. Amma immoo maallaqaas ta'ee sammuus ta'e hin qabdu. Heeri maaloo dara waaqaa. Nawwaamin salphoo. Heeriin wanti dhageesseeti malee callistee akkasii. Nan beeka. Kanaafuu dhugaa jiru qoruu qabdistee fakkaata. Kun tasuma waan ta'u miti. Maaliif? Gochi ishee qalbii na cabseera. Isaaf rakkoo hin qabu. Wanti guddaan isheen fedhii faana walii galtee jaalalaan jiraachuu dandeenya rakkoo hin qabu. Anis kan hin barbaadus. Kanatu natti tola nettis. Ati garuu nama akkamiiti? Jiru. Oh. Heeriin barkaleessa dagatte. Har'a ati nama sammuudhaanis maallaqaanis iyyoo midhaan jettu. Maal siiti Doorii?
namoonni tokko tokko hawaasa dursanii dhalatanii hawaasni osoo isaan hin hubatiin jiraatu. Atis immoo akkasi. Eenyu keenya illee sin hubanne. Gatiin ati hiriyyummaa keenyaaf jecha kaffaltee namni hubate tokko illee hin jiru. Ati garuu akka isaanii natti hin jijjiiramtu miti. Faranjoonni maal jedhu seeti? Hiriyoonni akka carraa wal argu. Filannoodhaan garuu maatii ta'u jedhu. Nuti hiriyoota kan taane filanneeti. Jaallanneetti yaanneeti. Abboonni keenya wanti tokko hin ta'u jechuudhaaf osoo samiin kun gadi jedhee dacheen kun ol jedhee jecha jedhutti dhimma ba'u. Doorina dhageessa. Osoo samiin kun gadi jedhee dacheen ol jettee tasuma asitti jijjiiramuu hin danda'u. Tasuma. Yes. Eessa baasatti ammaan booda eenyu akka ta'e sirriitti nafara. Kana booda dooriin dhiista miti. Sababni isaa seeraan deebitee kan kee taateetti. Amma waan tokko qofatu naaf. Maal? Wanti yartuun kun akka bofa biyyoo sifatee ka'uu waan danda'uuf kana booda akka hin jiraanne akka hin duune ta'uu qaba. Kanaafuu maal gochuuf Hiree? Eeloo Hiriyyaa koo faarmaasisti. Akkam jirta? Jira. Kan hin jiru. Qorichi sun jira miti. Kan biyya Hindii moo kan Jarmaniitu jira. Akkana qorichi nama maraachuu akkas jedhamee hin gaafatamu. Dhiiba manaaf godhi beekuu dhabuu godhi. Amma yoom dhufee fudhadhu ree?